Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Dhaggeeffattoota TV humna wangeelaa Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Waaqayyo nagaadhaaf fayyaatti hunduma keenya eegee geggeessee waaree booda eebbifamaa kanaan waan nu ga'eef maqaan Waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Yeroon kun yeroo itti dubbii Waaqayyoo dhageenyudha. Haala keessa jirtan keessaa ba'aati dubbii Waaqayyoodhaa walii wajjin dhageenya. Yeroo tokko haalli nu keessa jiru nutti ulfaateetu gannu qaba. Haa ta'uyyuu malee humni humna gararraa kan Waaqayyootidha. Sagaleen Waaqayyoodha. Humni humna gararraa jiru kan Waaqayyootidha. Isa tokko humna dhukkubaatu gadi qabeera. Isa tokko humna seexanaatu gadi qabeera. Isa tokko humna namaatu gadi qabeera. Haala garagaraa keessattitu humnoonni nuyi keessa jirru gannu qabu si'a tokko. Humni humna gararraa garuu kan Waaqayyooti. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Inni humni isaa humna hundumaan ol ta'e Waaqayyoo humna isin irratti mo'uu barbaade cabseetu dhufee keessaa isin baasa. Galanni isaa kan Waaqayyoo haa ta'u. Baga har'a geessanii dubbii Waaqayyoodhaa walii wajjiniin ilaalla. Qoramsa keessatti obsu isa jedhutu torba muraasaaf walii wajjiniin ilaalla. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 12 argan dubbisee booddee kadhata gabaabaa isaan godha akka jedha. Namni qoramsa isatti dhufu obsaan danda'e agammadu. Qoramee erga ilaalamee booddee jireenya isaa Waaqayyo warra isa jaallatan abdachiisee akka gonfootti argachuudhaaf jira. Ameen. Kutaa nama dubbisee Yaaqoob sanni barreesseedha. Yaaqoob ergamoota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos keessaa tokko ture. Isatu ergaa kana barreessa. Boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti maal jedhe? Namni qoramsa isatti dhufu obsaan danda'e hagammadu jedhe. Namni qoramsa isatti dhufu jedhe. Qoramsi ilmaan namaatti dhufa. Yoo isin gooftaatti jabaattanis yoo isin jabaachuudhaaf baattanis qoramsi numa dhufa. Namni qoramee yeroo inni itti ilaalamu jira. Namni yeroo inni itti qoramee ilaalamu jira. Garuu qoramsi gosa lamatu jira. Afaan Ingiliziitiin teestiif temptation jedhu. Teestii namaa kenna malee Waaqayyo temptation hin kennu. Gidiraatti nama hin galchu. Waaqayyo ijoollee isaa qoree ilaala malee. Qoramsi inni kun immoo akkasa namoonni warri warqee hojjetanii warqee ibidda keessa kaa'anii warqee ta'uusaa akkuma ilaalan. Warqee ta'uusaa akkuma ilaalanitu Waaqayyo ijoollee isaa amantiitti jabaatanii jiraachuu isaanii, amantiitti dhaabbatanii jiraachuu isaanii, isa jaallachuu isaanii, haala hundumaa keessatti isa amanachuu isaanii ilaaluudhaa jedhee maal godhaa? Yeroo inni itti qoramsa keessa namoota galchu jira. Qoramsi inni kun egaa isa nuyi teest jennuudha malee isa temptation jedhamu miti. Isa keessa galcheetu ilaala. Fakkeenya yoo fudhattanii uumama boqonnaa 22 irratti macaafa uumamaa yookaan seera uumamaa boqonnaa 22 yoo ilaaltanii akka jedha. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo qoree isa ilaaluudhaaf Abrahaam jedhee waame. Abrahaamis kunoo asan jira jedhee deebiseef. Waaqayyos Yisihaaq ilma kee isa tokkicha isa jaallattu fuudhii biyya Mooriyaa dhaqi. Tulloota keessaa isa an sitti argisiisu tokko irratti qalma gubamu godhi isa anaaf dhiyeessii jedhe. Abrahaamis ganama barii ka'ee qoraan qalma ittiin gubamu falaxee harree isaas fe'ee dargaggoota isaa keessaa 2 Yisihaaqin ilma isaas fudhatee lafa Waaqayyo isatti hime dhaquudhaaf karaarra bu'ee jedha. Maal jedha? Waaqayyo Abrahaamiin qoree ilaaluudhaaf jedheetu jedha. Abrahaamii abbaa amantii jenneetu beenna nuyi Abrahaamiin. Abrahaamiin abbaa amantii jenneetu beenna. Abrahaam kun amantii isaatti qabamee jira moo qabamee hin jiru jedheetu Waaqayyo qoree isa ilaaluudhaaf jedheetu jedha. Qoree isa ilaaluudhaaf jedhee. Ilaalaa namni Abrahaam jedhamu kun seera uumamaa boqonnaa 12 dhattanii gaafa laaltanii Waaqayyo Abrahaam jedheen dhaqeetu biyya kee keessaa saba kee keessaa maatii abbaa kee keessaa ba'iiti garan biyya si agarsiisuu dhaqittiin jedheedha. Abrahaam kun abbaan isaa luba waaqa tolfamaati. Maatiin isaa warra waaqa tolfamaa waaqessanidha. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo dhufee Abrahaamitti gaafa dubbatu Abrahaam kun Waaqayyoon utuu hin shakkin, Waaqayyoon utuu hin mamin, inni kun Waaqayyo isa jiraataadha jedheetu Waaqayyoon dhagee Abrahaam. Galanni isaa kan Waaqayyo haa ta'u. Isa duwwaa miti biyya kee keessaa ba'i jedhe Waaqayyo.
tolee jedheen waaqayyoodhaan kana duwwaan moomiti dhufeetuma maal jedhaa saba kee gidduudhaa ba'iiti adeemeedhe waaqayyo saba duwwaan moomiti maatii kee keessaa iyyuu ba'iiti adeemee eessa naqaa jennaan garam biyyan si agarsiisuutti eessa akka dhaquutuu hin beekin Abrahaam waaqayyoon duukaa bu'e galanni isaa kan waaqayyoo haa ta'u. Eessa akka dhaquutuu hin beekin biyyi inni dhaqaa jiru sun afaan attamii haasa'u biyyi inni dhaqaa jiru sun aadaa akkamii qabu biyyi inni dhaqaa jiru sun biyya attamiiti ikoonomiin isaanii akkamii jireenyi biyya sanaa akkamii isa hedhu utuu hin qoratin waaqayyoon amanee saba hin beekne gidduu biyya hin beekne aadaa hin beekne afaan hin beekne keessa waaqayyoon amanatee akka dhaqetu dubbiin waaqayyoo nutti hima. Dhaqee biyya sanaa waggaa dheeraa jiraate Abrahaam waggaa dheeraa. Isiyaaqin argachuudhaaf iyyuu waggaa dheeraa isaa eege Abrahaam gara waggaa 25 waaqayyoon eege hamma kana waaqayyoodhaa wajjiniin ture nama obsee waaqayyoon eeguu danda'udha Abrahaam. Hamma kana obsee waaqayyoon eegeetu waaqayyo akka kakuu isaatti Isiyaaqin kenneef ilma kakuudha. Isiyaaqin kenneef yeroo kana Isiyaaq tiineejarsiidha nama waggaa 10 wayii keessa nama jirudha. Nama waggaa 10 wayii keessa nama jirudha. Yeroo kanatu dhufeetu waaqayyo maal jedhaanii ilma kee isa tokkicha jedhe waaqayyo ilma kee isa tokkicha isa jaallattu jedheen Ismaa'eeliinis qaba ture Abrahaam yeroo kana garuu ilmi kakuu ilmi waaqayyo biraa Abrahaamiif kenname ilmi inni Saaraa irraa argate Isiyaaq waan ta'eef ilma kee isa tokkicha jedhe waaqayyo isa immoo jaallattu sana jedhe Abrahaam Isiyaaqin baay'ee jaallata isa jaallattu sana jedhe. Fuudhiiti gaara Mooriyaa irra dhaqii iddoo sanatti qaliitii jedhe waaqayyo erga qaltee booddee immoo abiddaan guggubiiti foolii isaa gara kootti ol aarsi jedhe. Eewuun jennaan Isiyaaq ilma kee isa jaallattu. Maaliif akka godhe waaqayyo yoo jettanii qoree ilaaluudhaaf jedha. Qoree ilaaluudhaaf jedhee nuu barreeffame malee qorees ilaaluudhaafan jedhaan jenne Abrahaamiin. Qorees ilaaluudhaafan jedhan jenne. Abrahaamiin naqeenuma maal jedhaanii ilma kee isa tokkicha isa jaallattu sana gaaran sitti agarsiisu irratti dhaqiiti qalii erga qaltee booddee immoo cincessi aarsaa isaa gara kootti ol jedheen gubii natti ol aarsi jedheen waaqayyo Abrahaamiin. Abrahaami sagalee waaqayyoo kan dhaga'eetu ganama barii ka'ee jedha ganama abbooroo ka'ee qoraansaa falaxeedha. Qoraan isa maal godhu qoraan isattiin Isiyaaq ilma isaa waadee waaqayyoodhaaf dhiyeessu qoraan falaxeedha. Qoraan isaa harree irratti fe'ee hojjetoota isaa keessaa 2 fudhatee ilma isaa Isiyaaqinis of duukaa buusee haaduutti noolaa qalan baadhateetu Abrahaami gara gaara waaqayyootti agarsiisee deema. Gaara sana bira ga'uun guyyaa 3 adeemsisa ture. Guyyoottan 3 deemu kana maal yaadaa deema Abrahaami Isiyaaqin qalee waaqayyoodhaaf akka dhiyeessutu yaadaa deema beeka. Ilma isaa dhiyeessuu akka deemutu yaadaa deema guyyoota amma kana. Yeroo dheeraa jechuudha kun yaada akkasii keessatti guyyaan 3 dheeraadha baay'ee. Gaaramma kana dheeratu yookaan guyyaa 3 fagaatutu waaqayyo erge karaarra bu'ee jedha. Isa waaqayyo ittiin jedhe godhuudha jedhe. Gaafa guyyaa 3ffaa Abrahaam ol ilaalee iddoo sana fagootti arge. Yemmuus Abrahaam dargaggoota isaatiin isin harrichaa wajjin asuma tura. Aniif mucichi achi garas dhaqnee in saganna. Isa booddees gara keessanitti hin deebinaa jedhe. Akkasitti Abrahaam qoraan qalma ittiin gubamuu fi Isiyaaq ilma isaa baachisee ofii isaatii immoo ibiddaaf haaduu harkatti baatee lamaanus walii wajjin in adeemani. Takka erga adeemanii Isiyaaqi Abrahaam abbaa isaatiin abbaayyee jedhe. Innis maal jettee ilma koo jedhe. Isiyaaqis ibiddii fi qoraannoo kunooti. Qalma gubamuu sanaaf immoo hoolaan meereree jedhe. Abrahaam deebisee waaqayyo ofii isaatii qalma gubamuuf hoolaa hin argaa yaa ilma koo jedhe. Isaan lamaanuus walii wajjin adeemaniidha. Abrahaam deemsa guyyaa 3 booddee ol ilaalee gaara Mooriyaa isa waaqayyo jedhe iddoo aarsaan itti dhiyaatu sana yeroo argu dargaggoota isaa yookaan hojjetoota isaa lamaanii isin harreedhaa wajjin asuma tura. Anii fi ilmi koo immoo achi butannee dhannee waaqayyoof sagannee gara keessanitti deebina
isaanin jedhe. Abrahaam amantii dubbata aniif Yisihaaq deebineetu dhufna jedheetu itti hime Abrahaam. Maal jechuu isaati namichi Ibroota barreessu akka jedhutti Abrahaam maal amane jedha erganii ilma koo Yisihaaqiin qalee aarsaa ergan dhiyeessee booddeeyyuu daaraa aarsaa sana keessa Yisihaaq du'eera abiddaan immoo gubateera Waaqayyo aarsaa isaa fudhateera erga fudhatee booddee daaraadhuma sana keessa Yisihaaqiin kaasuu danda'a jedheetu amana Abrahaam jedha. Hallelujah. Amantii akkasiitiin Waaqayyo sina guutu firoota ko. Nama amantii akkasiiti Abrahaam. Kanaafitu abbaa amantii jedhamee waamame Abrahaam. Amantii akkasii akka nu amannu barbaada Waaqayyo. Yeroo Waaqayyo dhufee ilma kee Yisihaaqiin aarsaa naa dhiyeessi yeroo ittiin jedhu egaa kakuun kee oo ilma kooti wajjiniiti. Kakuunoo Yisihaaqii wajjin, kakuunoo Ismaa'eelii wajjin miti. Erga Yisihaaqii wajjin ta'e kakuun Yisihaaq erga du'e kakuun meeraree jedhee Waaqayyoon hin gaafanne. Sababiin isaa waa amana Abrahaam. Dhaqee aarsaa nan dhiyeessa Waaqayyoo fi erga dhiyeessee booddee moo maal godha daaraa sana keessa Yisihaaqin shukki godhee ol kaasa Waaqayyo jedheetu amane. Maqaan Waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Attamitti Abrahaam kana amane yoo jettanii gadameessa Saaraa isa du'aa keessa gadameessi Saaraa du'ee tureedha macaafa qulqulluun. Seeliin namaa umuriin dabalaa yeroo deemu guyyaa guyyaatti iyyuu daqiiqaatti dhanna namaa keessa seelii baay'eetu du'aa deema. Iddoo kan hin buune jechuudha. Seelonni yeroo umuriin gaarii iddoo bu'uu danda'u garuu gaafa umuriin deemaa deemu maal ta'aa deemu du'aa deema. Namni namaa du'aa deema. Du'i piroosesiidha malee du'i har'a dhufa miti. Du'i piroosesiidha. Yeroo umuriin keenya dabalaa deemu dhanna keenya keessaa wantoonni tokko du'aa deemu. Ijjeetuma jedhu arguu dadhaba. Gurratuma jedhu dhaga'uu dadhaba. Maal ta'eera jechuudha? Du'eeraa jechuudha. Du'aa jiru jechuudha. Dhanni keenya du'aa jiru jechuudha. Du'i piroosesiidhaan dhufa. Amma gaa maal ta'e dhanni gadameessi Saaraadhaa hin du'ee jedha macaafa qulqulluun. Gadameessi warri beektonnis akka jedhanitti gadameessi dubartootaa waggaa 45 booddee akka inni du'u dubbatu akka inni mucaa baachuu hin dandeenye. Mucaa baachuu hin danda'u jechuun du'eera jechuudha. Du'aa jira jechuudha. Amma gaa gadameessi Saaraa gogee mucaa baachuu kan hin dandeenye waan du'aa ture gadameessa du'aa kana kaasee erga mucaa akka inni baatu Waaqayyo godhee har'a immoo erganii qalee abiddaan gubee fuula Waaqayyoo duratti dhiyeessee booddee wanta inni Yisihaaqiin daaraa keessaan kaafneef hin jiru jedheetu amane Abrahaam. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amantii akkasii akka nu amannu barbaada. Amantii kireezii fakkaatu akkasii. Isin galee amantii sammuu namaa gararraa, amantii yaada namaa olii, amantii namoonni amanuudhaaf itti rakkatan. Namni sammuu qabu keetti amanuu hin rakkata. Namni sammuu qabu. Garuu akka nama maraateetti amantii akkasii akka nu amannu barbaada Waaqayyo. Galanni isaa kan Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf abbaa amantii jedhame malee Abrahaam lafumaa kaasee abbaan jedhamne utuun dhalchiin abbaa ta'uun hin danda'amu. Namni tokko abbaa ta'uudhaaf ijoollee dhalchuutu irra jira. Kanaaf Abrahaam amaneetu beeka sababa ta'eef abbaa amantii jedhameetu waamame macaafa qulqulluu keessatti. Egaa dargaggoota kanaan maal jedhaa? Anii ilmi koo Yisihaaqii dhannee Waaqayyoof sagannee dhannee Waaqayyoof aarsaa dhiyeessinee deebinee dhufnaa ittiin jedhe amantii dubbata. Erga inni Yisihaaqii wajjin lama ta'anii adeemuu jalqabanii immoo Yisihaaq akka jedhe yaa baay'ee jedhe qoraan aarsaan ittiin dhiyeeffamu kunooti jedhe haaduun hoolaan ittiin qalamu kunooti jedhe abiddis kunooti jedhe hoolaan aarsaa meerree jennaan yaa ilma koo jedhe Abrahaam hoolaa aarsaadhaa har'a Waaqayyotu qopheessaa jedhe. Hoolaa aarsaa isa nu har'a dhannee qallu maaltu maal taadhe Waaqayyotu qopheessaa jedhe. Waaqayyo hoolaa qopheesseera hoolaa aarsaadhaa jedhe. Amma kana Waaqayyoon amana Abrahaam. Dhaqanii gaaricharra yeroo ga'anii iddoo aarsaa ijaare Abrahaam. Waaqayyoodhaafitu akkaataa Waaqayyo barbaadutti iddoo aarsaa sana ijaareetu ilma isaa Yisihaaqiin akka jedhe yaa ilma koo jedhe hoolaan har'a Waaqayyo aarsaadhaaf barbaadu si jedhe. Ilma kee Yisihaaqiin aarsaa godhii naa dhiyeessinaan jedhe Waaqayyo kanaafan qabee si fide jennaani Yisihaaq immoo ofii isaa kenne erga Waaqayyo anaan na barbaade aarsaadhaaf jedhe.
Oh, hallelujah. Erga waaqayyo anaan na barbaade aarsaadhaaf yaa abbaa koo kunoo asan jiraan harki koo kunooti hidheet miilli koo kunooti hidheet haaduun sirga jira iddoo aarsaadha na cimsiitii na qaleet Isiyaaqi dargaggeessa yeroo kana fiigeer kaaba'uu danda'a dullooma abbaa isaatii hirka. Dullooma abbaa isaatii hirka. Garuu Isiyaaq of kenne erga waaqayyo anaan na barbaade maaliif na barbaade akkan qalamu waaqayyo erga barbaade akkan abiddaan gubamu waaqayyo erga barbaade fooliin koo isatti urgaa argate waaqayyotti aarsaanarraa ana ergate aarsaanarraa ilaalaa jireenya dargaggummaa keessa waan baay'eetu nama goomsa. Kajeellaan dargaggummaa hamaadha irraa baqadhu jedha Phaawulos Ximootiyoosiin. Kajeellaan dargaggummaa hamaadha waan baay'ee hawwa waan baay'ee kajeela waan baay'ee fedha jireenyuma dargaggummaatu akkasi jireenya dargaggummaatu. Garuu inni jireenya dargaggummaa isaa kana duukaa hin fiinne erga waaqayyo anaan na barbaade boleessa koo boleettii koo harmee koo abbee koo kabajamtoota qulqulloota waaqayyo yeroo waaqayyo sin barbaadu ofii keessan hin laattu yeroo waaqayyo horii keessan barbaadu horii keessan hin laattu yeroo waaqayyo mana keessan barbaadu mana keessan hin laattu isa ofii isaa isinii kenne Yesuus Kiristoosiif ofii keessan laattaniittu homaan hin bifanne waaqayyo homaan hin bifanne. Isiyaaqi fakkeenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkicha ilma isaatu waaqayyo biyya lafaatii kenne tokko duwwaa qaba waaqayyo tokko duwwaa ilma tokko duwwaa tokkicha isaatu maal godhe jedha dabarsee biyya lafaatiif kenneedha dabarsee. Yesuus Kiristoos immoo gaafa dhufu ofii isaatu anaaf isiniif kenne abbaa koo jedhe erga ati anaan dabarsitee biyya lafaatiif laattee anis ofii koo dabarsee kenneera jedhe. Lubbuu isaatiin na jaallate gooftaan lubbuu isaatiin isin jaallate waa'ee keefi yoo ta'e homaa gooftaan mararu waa'ee keetiif erga lubbuu isaasii kennee waa'ee keetiif homtuu gooftaan mararu erga ilma isaasii kennee waa'ee keetiif homtuu waaqayyoon hin mararu maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akka waaqayyo si jaallate kadhatti waaqayyoon hin jaallattaati akka inni ofii isaasii kennetti ofii kee laattaati maal mararsiifatti ati waaqayyo biratti maal mararsiifatti. Saa'oliin yeroo ergate waaqayyo dhaqiitii Amaaleqiin rukutii balleessi lafarraa jedheen sababiin isaa immoo saba koo Israa'eliin karaatti na duraa rakkiseedhe taa'eetu waaqayyo Amaaleq irratti hojii ijaa ba'uudhaaf Saa'oliin kaasee ture. Saa'ol garuu dhaqeetu Amaaleqoota rukutee mootii isaanii rukutuu dide. Hoolota babbareedoo saawwan coccoomoo fuudheetu gale gorsa saba isaatiitiin. Sabni isaa warri kun gaggaariidha waaqayyoof aarsaa ta'uu hin danda'u jedhanii itti himani. Isaaniin dhageetu saawwan isaanii hoolota isaanii warra coccoomoo warra gaggaarii keessaa hambiseetu fuudhee mana isaatti gale waa mararsiifate Saa'ol mootichi. Abboommii waaqayyoo irra darbee sagalee waaqayyoo irra darbee qooda waaqayyoon dhagee waan waaqayyo ittiin jedhu godhuudha waa mararsiifatee waa gola keessa kaawwate. Waan waaqayyo siin jedhe hundumaa gooteettaa jedhee Saamu'eel raajichi gaafannaani eeyyee gooftaa koo ani waaqayyo waaqa keetiif abboomamee waan inni jedhe hundumaa godheera jedhe. Hoolota marratanii fi saawwan marratan gaafa dhaga'u warri gola kee keessaa marratan kun isaan maalirree jennaani isaaniin immoo waaqayyoon waaqa keetiif aarsaa dhiyeessuudhaaf innee dhufne jedhe. Boleessa koo boleettii koo maaltu si marare siin waa'ee waaqayyoof gola kee keessatti maal mararsiifattee keewwatte mana kee keessa maal mararsiifattee keewwatte waan waaqayyo gadi baasii gati siin jedhe waan waaqayyo anaaf jedhi dhiisi siin jedhe waan waaqayyo anaaf kenni siin jedhe waan waaqayyo natti fidi jedhe mararsiifattee of bira kan keesse qabdaa. Abrahaam garuu ilma isaa tokkicha Isiyaaqiin kenne Isiyaaq ofii isaa waaqayyoodhaaf kenne. Waaqayyomtuu si barbaade ati immoo diddee laata. Waaqayyomti kunuu si barbaade nama barbaadamtu taatee ati waaqayyo biratti waaqayyo jireenya kee barbaade waaqayyo yeroo kee barbaade waaqayyo humna kee barbaade waaqayyo taalentii si keessa kaa'ee barbaade waaqayyo horii kee barbaade diddee ati waaqayyo ofii isaatii sii kennee deebi'ee naa kenni siin jedhe Isiyaaqiin waaqayyo harkaa argate Abrahaam. Waaqayyo harkaa argate yerootti mucaan argamuu hin dandeenyetti waaqayyo biraa Isiyaaqiin argate Abrahaam. Sini galee waan waaqayyo harkaa fudhate attamitti deebi'ee waaqayyoon dida Abrahaam.
Fayyaa Waaqayyoo harkaa argatteen Waaqayyoof hojjechuu diddeeti. Ogummaa Waaqayyoo biraa fudhatteetu deebitee Waaqayyoo irratti mararsiifattee, beekumsa Waaqayyoo sii kenneetu deebitee mararsiifattee, qabeenya Waaqayyoo sii kenne deebitee mararsiifattee, humna Waaqayyoo sii kenneen hojjettee kan kooti jetteeti obboleessa koo obboleettii ko. Kan kooti jetteeti. Maal Waaqayyo kun araarri isaa attam guddaadha. Attamitti Waaqayyo namaa kennee deebi'ee nama gaafata. Attamitti Waaqayyo namaa kennee deebi'ee nama gaafata. Akka Waaqayyo Waaqni guddaan kun akka Waaqa xinnaatti nutti namoota xixinnootti gad deebi'ee kana naa kenni yeroo jedhu. Inni galee kana naa kenni yeroo jedhu. Ati immoo of bokoksitee koortee yeroo diddu Waaqayyoon mee yaadime. Waaqayyo gad jedhee kana keen barbaada, horii keen barbaada, mana keen barbaada, yeroo keen barbaada, jireenya keen barbaada, sin barbaada, si ergachuun barbaada. Waaqayyo siin jedhee si gaafate, ati immoo akka waan isarra caaltu hiikoo itti yeroo diddu meeddoo sana taa'ee ilaali. Abrahaam danda'ee Waaqayyoon diduu hin danda'u jedhe. Saaraadhaan hin mari'anne Abrahaam. Waan Waaqayyo gaafatu irratti Saaraadhaa wajjin mareen naqu Abrahaam. Waan Waaqayyo gaafatuufi eeyyeedha yeroo hundumaa deebiin Abrahaam. Waanuma nama dinquyyuu lakkoofsa tokko irratti maal jedha? Waaqayyo Abrahaam jedhee waamee jennaanitu Abrahaam immoo kunoo asan jira jedhee jedha. Maqaan Waaqayyo haa galateeffamu. Abrahaam jedhee gaafa waamu Waaqayyo kunoo asan jira jedhee Waaqayyoodhaan yeroo Waaqayyo si waamu asan jiraan jettaati. Si argataa Waaqayyo waame, iddoo Waaqayyootti si barbaadu jirta, lafa Waaqayyoon dhagaan jirtaati. Abrahaam garuu iddoo Waaqayyoo dhaga'u jira. Yeroo Waaqayyo waamu asan jira. Yeroo Waaqayyootti immoo ganama bariidhaan ka'e hin bubbulchine. Meettiin mari'adha kana Saaraadhaan, meettiin yaada dubbii kana hin jenne Abrahaam. Ofii isaatiin hin mari'anne Abrahaam, sammuu isaatiin hin mari'anne Abrahaam. Waaqayyotu dubbate. Waaqayyotu dubbateedha. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Waan Waaqayyo dubbate komiteetti hin dhiyeessin. Waan Waaqayyo dubbate mariidhaaf hin naqin. Waan Waaqayyo dubbate yaada keetiin hin mari'atin. Akka jedhe Phaawulos, ani isa karaa Damaasqoo irratti natti mul'ata sana jalaa hin dinne an jedhe. Fooniif dhiigaanis hin mari'anne an jedhe. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Qoramsa Waaqayyoo darbe Abrahaam. Yisihaaqiin yeroo harka isaa hidhee miilla isaa hidhee fuudhee dhaqee qoraan sanarra kaa'ee haaduu isaa fudhatee ilma isaa Yisihaaqiin gaafa inni qaluudhaaf jedhutu Abrahaam jedhe Waaqayyo. Abrahaam jedhe Waaqayyo. Inni guyyaa 3 dura Abrahaam jedhee waamee ilma kee Yisihaaqiin dhaqee aarsaa naa dhiyeessi jedhe. Amma guyyaa 3 booddee gaara Mooriyaa irratti dhufee Waaqayyo Abrahaam jedhe Waaqayyo. Ilma kee Yisihaaqiin homaan godhin jedheen. Haleluuyaa. Haaduudhaaf Yisihaaqiin gidduu lixe Waaqayyo. Yeroo dhumtetti Yisihaaqiin qaqqabe Waaqayyo. Akka ati na jaallattu argeera jedhe Waaqayyo. Qoramtee ilaalamtee dabartee jedheen. Meene Teqilee Ufaaris waan jedhamu tokko agartu raajii Daani'el keessa. Naabuukadnezar erganni Waaqayyo irratti ka'uu isaatiin Waaqayyo bosonatti isa galchee akka sangaa akka inni marga dheedu erganni godhee booddee ilma isaatu mootummaatti dhufe. Ilma Naabuukadnezartu mootummaatti dhufe. Yeroo mootummaatti dhufu inni abbaan isaa Naabuukadnezar bara isaa keessa biyya Israa'elii mana qulqullummaa Yerusaalemiin diigsisee boojisiisee mi'a mana qulqullummaa sana fuudhee dhufee mana mootummaa isaa keessa kaa'eera. Garuu qodaa mana qulqullummaa sanatti ittiin buune, ittiin nyaanne, ittiin dhunne akkuma inni jirutti fidee kaa'e Naabuukadnezar. Yeroo inni mootummaa irraa bu'u ilmi isaa dhufeetu gurguddoota biyya isaatiif nyaachisa qopheessee waamee erga isaan nyaachisee obaasee raawwatee booddee daadhii dhuguurraa kan ka'e itti ho'ee jennaani of tuulummaadhaan ka'e akka jedhe mee isa abbaan koo biyya Baabiloonii boojisiisee fide qodaa mana qulqullummaa sana, waancaa mana qulqullummaa sana, birciqqoo mana qulqullummaa sana fidaatii mee wayiniitti naa buusaa jedhe. Isa booddee fidanii itti buusaniif gaafa inni fuudhee keessaa dhuguutti ka'u harki tokko dhuftee keenyanitti waa barreessiteera. Meene Teqilee Ufaaris. Miijanatti miijanamtee salphattee argamte kan jedhu tokko.
Kanaaf Waaqayyo mootummaa sirraa fuudhee warra Meedooniif warra Faarisiif gargar hireera. Mootummaan isin harkaa fuudhameera jedheen Waaqayyo. Sirkaan fuudhee mootummaa miijanatti miijanamtee salphatti argamte qoramtee sochuu isaati Waaqayyo. Waan itti nama madaaluu qaba ijoollee isaa. Miizanarra kaa'ee nama mazzanuu qaba Waaqayyo ijoollee isaa. Namichi kun mazzanamee gaafa laalamu miizana baasuu dadhabee hin kufe. Hin salphatti jedheen Waaqayyo. Qodaan Yerusaalemii booji'amee dhufe. Qodaan anaaf adda ba'e jedhe Waaqayyo. Qodaa anaaf adda ba'e. Qodaa namni itti dhuguu hin dandeenye. Qodaa ana Waaqayyoof addaan ba'ettitu fuutee dhuddeen. Qodaan suni qodaa mana isaatiirra hin caalu ta'a. Qodaa mana isaatiirra hin caalu ta'a. Warqeedhaan yoo hojjetame iyyuu tarii inni immoo isa sarara warqee sarara caalu qabata. Haa ta'uyyuu malee inni sun maal ta'eera? Waaqayyoof addaan ba'eera. Kan Waaqayyoo ta'eera qodichi. Qodaa kootti dhuddeedhe Waaqayyo. Qodaa kootti dhuguudhaan na salphifteedha. Qodaan suni akkati madaalamtee ilaalamtuuf mana mootummaa kee keessa ture. Abbaan kee illee ittiin dhugin ture. Ati garuu fuutee itti dhuddee hin salphattee mootummaa sirkaa fuudheedhe Waaqayyo. Isin warri qodaa Waaqayyoo baattanii waan xuraa'an tuqinaadha sagaleen Waaqayyo. Warri qodaa Waaqayyoo baattan boleessa koo boleettii koo ati qodaa Waaqayyooti waan xuraa hin tuqin. Egaa maal jechuun barbaade nama madaala Waaqayyo. Saa'olis madaalamee Saa'ol mootichi madaalameetu nan tuffadhe kana dhe Waaqayyo. Nan tuffadhe kana. Nama tuffata Waaqayyo si madaala. Abrahaamin hin madaale hin darbe Abrahaam. Saa'olin hin madaale hin kufe Saa'ol. Belcaaxirin hin madaale hin kufe mootichi. Ati yeroo madaalamtu hammam geessa laata? Madaallii Waaqayyo akka kaaftuufi qoramsa keessatti amanamtee dhaabachuutu sirra jira. Akka namichi warqee hojjetu warqee ibidda keessa kaa'ee ilaalu Waaqayyo ibidda keessa kaa'ee si ilaalaa jira yoo ta'e achi keessatti calluma jedhiati. Ameen. Sababiin isaa harka Waaqayyooti inni ibidda keessatti qabee jiru harka diinaa miti. Akkati gubattuuf miti Waaqayyo harka isaatu si wajjin jira. Erga harki isaa si wajjin jiraate hin gubattu ati. Erga harki isaa si wajjin jiraate hin baddu ati. Erga harki isaa si wajjin jiraate hamaa sin argatu. Waaqayyo ibidda sana keessatti si hojjetaa jira. Si miidhagsaa jira. Iddoo ulfinaa si kaa'uudhaa jedhee warqeen ibidda sana keessaa gaafa baatu gurra dubartootaa irra dhaqi. Ibidda sana keessaa gaafa baatu morma namootaa irra dhaqa. Ibidda sana keessaa gaafa baatu harka namootaa irra ta'a. Iddoo gati jabeessa ta'a. Horii gati jabeessa bita warqeen atis gati jabeessa akka taatuufi gatii guddaa akka ati baaftuufi iddoo ulfinaa akka ati teessuufi harka Waaqayyoo irra akka ati teessuufi Waaqayyo tarii ibidda keessi gangalchaa irra ta'a. Achi keessatti ni jinatti achi keessatti callumadi achi keessatti obsiyati. Haaleluyyaa. Galanni isaa kan Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf warri qoromsa keessa jirtanii obsaa. Erga qoramtanii baatanii booddee Waaqayyo gooftaan maccaa isa warra isa sodaataniif qopheessatu akka gonfootti sitti gad uwwisa. Warra isa sodaataniif Waaqayyo waa qopheesseera. Isa sitti uwwisuudhaaf jedha. Uffata ulfinaa sitti uwwisuuf jedha. Jireenya guddaa sitti uwwisuuf jedha. Mo'icha guddaa sitti uwwisuuf jedha. Badhaadhummaa guddaa sitti uwwisuuf jedha Waaqayyo waa sitti kaa'uudhaaf jedhee si qoraa jira. Kanaaf achi keessatti gammadi. Haaleluyyaa. Wayitu dhufaa jira. Wayitu bahaa jira. Wayitu na deemaa jira. Waaqayyo wayitu na fuudhee deemaa jira malee hin gungumin achi keessatti. Hin gungumin. Boqqoon buusin achi keessatti. Waan caaluutti hin deemaa jira. Ulfinatti hin deemaa jira. Mo'ichatti hin deemaa jira. Sadarkaa haaraatti hin deemaa jira jedhati yeroo sana. Haaleluyyaa. Torban irraatti humnaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Jireenya mo'ichaa siniif kennu Waaqayyo. Obsaa. Qoramsa keessan. Hallelujah.